bultina ma tani fi qilleensi seenee akka duraanitti hiddasii gajjabeessuudhaaf asitti waliin argamne jechuudha. Yeroo inni haya jee isii gisidide yeroo immoo isiin haya jettee amman tana abadan jee isa dide jechuudha. Abadan uffaf jamalee tafasheetiin jira garuu ni tafasheemi. Tafashee jira akkuma arkitan jechuudha wantoota sila barbaachisaa hundaa'u qopheeffannee jirra. Aruustitti teenyallee qopheessinee jirra miizota illee qopheessinee jirra. Jaartii yaaddoo isaa waa qopheessineef jirru. Yoo Saniifuu akkasumatti waa hunda qopheessineef innee jira isiin nuwaaf amma isii fiduu yaanaga. Haala kanaan qopheeffannee jirra keessummoota keenya teenyee eegganna namoota jechuudha karaa hojii teessanii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم تطفي جالتم تطور دفتة يادو صباح هندي كسرنا بكجرت ترجعني ربي قد سوالين هجرات سريفة باية تشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو هردفتة في خبر جمتو تخينيا بكم يرتنتي نجيني سنيف حاجة يشاركا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتة في خبر جمتو تا يادو صباح هندي كسرنا بكجرنا هجراتني. الرانتنا أكو ما أركتني يشورا. Kopi ajaa'ibaa qabna jechuudha. Qophiin tunis namni surprise godhuudhaan yaaddoo sabaati. Yaaddoo sabaati. Ji'a jahaaf jechuudha. Ji'ootan jahaaf haati manaasaa ala jirti. Akkuma beektan yeroo isiin hayyamtee manatti hin deebi'ettu isaa didee fincilli galameen ta'e jechuudha. Saniifuu mee Duubaayii arraan tana jechuudha yaaddoo yaamnee jirra. Aruuza qabna. Aruuzni obboleessa keenya Aliidhaa fuudhaa innani jenneeti yaamnee jechuudha. والجي والتجينو بجيسا إني يامني جرا. إذا ما لفك حالك أنا ستي أرقمني وكان جت أنت تقول راي رجال كباتف ياد في هذا مناي سات لي سبرايز سال ما نبكتك كتيجو تشورا في جتشورا سبرايزين كوريس مالي إنجو سبرايز كورو ديما يعني نمني تكو وان تكرر عبتي مالي سبب مالي نمنقولو سبرايزي أكو مبيك كم هذا مناي ساتين يرود إير تورف جرا جرا تورا دي سوكتة تورته هنجلة باتي جهاولي في جتشورا سا باتي جهاولي في سوكتة إسين اللي وارتموج قالوا تدة دبي إكزيسين سلام منتتي إني أموت جو يا دو في جزيرة ترى إراك فلا تشوف اللي تفكرتي أما مرت جباب سنة ترى واني أسيت أرقمني يا دون لي وان كانوا كوبان كابو سينس كوبان كابو إسين كوبان كابدي يا دون أمو كوبان كابو سين درانو أمانتة جرتي قالوا رافي نما برات فورا جنتي أروستي تلي كوبان سنة جرا بيلو تكين جرا أروستي تسون إنيو هاد ممنا يا دوتي كده بيزيد تندير سنة إنيو تفورو ديمنا يو كان جت أنت إسا تفورو ديما كيا دم بيكوتي بيك كيا دم بيكوتي أروستي تنو تفورو دفنه Ali dah ya curah, Ali tifu duduk ne, garu ambo harus titim belo tikesine, busuran kopesine, enyu jarti bayar do sabati full isi ini nargu ya curah, surprise ya kasih tahu deh macam curah ya do ni, surprise ya do garu dah fast tergamne curah, yero jal kabati hafla kop, hafla le amma dura yero hedu sinif kopese himbeku jarti saat le bifa, akarat ini sinif kopese himbeku, nuti ammo tuju. Isini surprise garu dah ya do kafaso hintane, isini surprise garu dah bultina ma, tani fi qilleensi seenee akka duraanitti hiddasii gajjabeessuudhaaf asitti waliin argamne jechuudha. Namoonni waan kana qopheesse fillee raajuu fi bilqiisi warri yaada kana qopheessan hedduu takka galatoomaa yaada bareedaadha. Yeroo ammaa kana namni adda nama diiguu malee walitti nama deebisuuf hedduu takka yaalu. Garuu ammoo tuyyuu waan kana keessa wanni hedduu natti tole. Bifa aruuza bifa kanaan yeroo jalqabaatiif akkanatti namni dhugaan aruustitti kanatti tolchee beellatti kaa'ee qopheessee jechuudha. Hedduu takka irratti toltee lammas dhaabadhee haasoo osoo hin taane sii biraan dhaabbachuu lubbuun nafeetti dhugaa dubbachuufi laannoo yeroo jalqabaatiif haala kanatti qophaa'ame isiin anaafis sapiraayisidha jechuudha. Isiin naafisiin akkanatti waliin agarree fuula fuulatti duraanii ammaan tana fuula wal agarree saniif aruustitti qopheessinee isa fuusisuu deemnaa jechuudha. Akka yaaddoon beekutti garuu ammootu sapiraayisii yaaddootu ta'uu deema jechuudha. Yaaddoo maaltu akkasii dhaga'amu yaaddoon duraan eega isiin amanteetti galuuf deemte xarra jechuudha. Kama garaan galchuu isa fedhu beekuma kalaas gartee miti uf gadin xiqqeessu jee mataa waliin ol qabadhee deema jeetuma akkasuma rakkachuu jira. Akka inni cinqamaatuma osoo galfachuu fedhu didu jirullee beeyleetumaani sapiraayisii kana isaaf qopheessa jechuudha. Hiriyoonni isaa galatoomanii galatooma yaada isaatis isinis keessatti agartanii jirtanii afaan waan biraa haa dubbatu malee garaa waan biraa yaada kanaan alaa waan isin qabda yoo jiraatte egaa isin duraan deeme silaa warra qophii kana qopheessatu dura dubbachuu qaba BBC isinitti dhiifama guddaan irraa taa'achaa sittiin dabarsa. Okay galatoomee Kaamila yaaddoon jechuudha ji'oota jaha oliif jechuudha jaartiin isaa biran jirtu walda biiraan osoo hin ta'in akkamatti adda deemanii sababni isiin deemteef jechuudha yuutuuba dhiisiidha. Yuutuubaas dhalaa wajjin hin dalagini anis wajjin dalaguudha waa hedduu jechuudha hayaan irratti yeroo hedduu anis gidduu deebi'ee galchuudhaaf yaadaa hin ture haa ta'u malee yeroo inni haya jee isii gisidide yeroo immoo isiin haya jettee ammaan tana
أبدا جاي سدي يجون أبدا فوف جمالة تفشيت إندرا يقولون تفشيبي تفشيت جرا اسمه العراق مالي فكرت الرجل تلفين سنة نادي بديبا أنا أي بس يجون يعني مالي فكينا فيو جوتنيت إنما ولا كلام ميزان الريف كان فايدة رجعت فكينا مالي زيجال سلا يجون دور دالا زيجال قرامي زبني خينيا يجون بالغيزي وان جنگري تي بالغيزي وتا فكينا وان غران كيسي فرو تك اباني وان كلامني كيوان براد بتو دركي سيغل تشري فكينا دارتي تيو تدمتي اد سلا دي فمتجل بي فتي غلفتو قبض تريو لكن اما زمان كره ديرتي نكره دايتي مالي سببني مالسي فقط دغا يچون بالغيزي ري يوان دبرو يارا غرو مو رچالا يادون غودفه بودرت غرو مرتي چورا غافيلي امنا غافتنا في ان دي بي سنيف كان يتي يادا دوتا كون نيچو بربادي چورا اسرتي أنا في هذا مناتيا بلكي ساوجين نموتن بروت سكسمت أكما أفيران تانغ نيجي تورا سنندينو نموتن لما صديقه فابيخا غيرو أمو نموتن أكيد يني أمن نتيجة تورا علي دا فونا أرانتنا أروزا علي تينيت أكا سبرايسين بني في يادو ركسين جلال نجينا يادو دركيران إلمان كيسا هندو فنانجي دركيران جي تورا يامي ديكا يدم أفرتمي وقفافي والجيستا سامبودا مون دي تيجي في دي تورا إسافي سربرايزي دا إسي نمو نبيتي مور إسا جمّتشو إساني تيجون بربادا جمّرمانو يبلكي إسانيس وانجد. وانين جواني دوغو مربيتي anga heddullee naqomatanii jirti hedduu naqomatanii jiranii kitti naqomatan gaamci yoo madura qobaq abdanii isii hoggumee qaan lolee tumee ati yoo obboleetii taate gaayisii fuutee mana galchuu qabdaa waan naan jaan jiran waan naan jaaniif saniifuu naqomatanii jiranii daawwattoonni fi hordoftoonni jechuudha saniifin akkasii yaanee arraan tanaa gaay dheengadda dheeyne finne gaa wallola saaniitii fi isii irraa gabbuusnee finne sanumaafu akkasii gaa qopheessinee fuudhee wanni geessee mana koofii irraa geessee irraa illee marree sanillee silaayisinii fi mara waan inni irraa marine faraboota hedduu jira saniifuu akkasii ugusnee fuulallee dho'isinee akkuma gaa hundi isaanii jaanii jiranitti kaamilaaf fixee jirti sanumaafu akkasii fuula isii cufnee finnee gaa akkuma jaanitti alumatti jaartii isaati jennee gaa gammachuu tanarraa asi dhiyeessine ammoo gaa yaaddoon achirratti waa aaree fi irra gammadee fi gaa akka ju'us gaa gize agarsiifne booda waan inni jawu walumaan laalla kana booda gaa waan inni jawullee hin qabu fixanii jiranii sanumaafu maal jenaa misuusa jechuun waanis ulfaataa ta'us garuu gaambeen egaa yaaddoon arlulle walumaan kalaallu ta'a haalli inni itti rakkatu jirus haalli jechuun ijoollee waliin itti dhiphatu jirus hedduu ulfaataadha waan ta'eef sanumaafin uf qabnee fi bakka kanatti haadha isaa mana isaa walitti deebisuudhaaf raachufa waliin mari'annee bakka kanatti argamne jechuudha inni quban qabu giddiidhaan raachiin ijoollee keessaa waan naaganaa sanuutti dawwaleera amma walii dhufaa ana akkasii hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin tura nu hordofaa maal akka ta'u akkamitti akka inni aaru akkamitti akka inni gammadu dhumarra walumaan kalaallu ta'a nagaan nu tura. Okay, gaa hordoftaa fi kabajamtoota keenya jechuudha qophiin keenya itti fufaa ammaan tana ni eegalle malee hin xumurre maaliif arraan tana chaalenjii adda addaatu akka mudattu anis abdiin qaba garuu ammoo chaalenjii tana kaniif waliin bu'aa bayii dabruu kan dandeenyu isinis namootan dhufan jechuudha waltajjii irratti argamanii wajjin ta'uudhaan chaalenjii tana ni baana yookaan keessaa baana jeetii yaaddoo hedduu takka anis golchiiseetiin ammaan tana viidiyoo takka irraa dalageetiin jira. Kana maalin godhe waan si mudata jeetiniin chaalenjii itti godhe jechuudha. Amma inni arraan tana aruuza fasti hayaame aliidha. Aruuza xiyyaa akkasii deeqaa qoran naaf geesse jenni dirqamaan akka dhufu ga'e. Ani immoo yoonni fi bikka tana yaamee naan dhufu. Silkii hidhatee jira waa hundaa'u maaliif akkan waa'ee dhalaadha. Waa'ee haadha manaa isaa tana kan ittiin dubbanneef jechuudha. Yeroo hedduu walolaa jirra garuu saniifin chaalenjii fi bu'aa ba'iin hedduun ni jirti jeetii yaada. Hanga xumuraatti akka nu faana turtan jechuu barbaada kaamilaan yoo nutti eegaltuu jiraate. Egaa sagantaa keenya akkuma itti fufetti jira namni tokko milkaa'uudhaaf yookaan ammoo iyyuu ce'umsaaf qormaata waa hedduutu jireenya addunyaa kana keessatti mudata qormaata san hunda dabruu waa hunda obsaan dabarsuun dirqama yaaddoon illee haadha manaa isaatiin gargar bahee yeroo dheertuu tana jiraate darsii guddoo akka irraa fudhate abdiin qaba akka yeroo ganaadhaaf waan feete yoo siin jettee akka isaan hunduu waliif obsaa yoo viidiyoo tana agartan illee isin lamaanuu gara fuula duraa jechuudha obsaa waa hunda bira yoo dabran malee wanni hundi qormaata barbaaddi jechuudha jiru addunyaa tun obsatti hajamti waan taateef qormaata qabdi jechuudha saniif qormaata san fatamtanii irra dabruun dirqama kanuma keessatti ammoo tuyyuu namni osoo ijoolleen jidduu jiraachuu baattee
Silachuu dardara taatanii humna rakkoon hin jiru laatteedha namoota akka fiin fedhee bahee gala osoo namni walumaa jaalachuu baatanii mushi yaaddoo fi jaartii isaatiif osoo hin taane kun dhaamsa nama hundaatiif jechuudha yoo isin hanqafeetan waliifattanii walumaafuu waliin barbaannu kan ittiin taate yoo ilmoo isin jidduu jiraatte ilmaan teessan saniif jettanii waa hedduu irra dabruu qabdanii jechuudha ijoolleen shaaraa irratti guddachuu jirtu ka godaana irratti guddachuu jirtu ka rakkoo waamee kaa ergu jirtu ijoollee haadha abbaan laaftu matanatti addabanii akkuma safaataa goggorantu rakkatee ijoolleen akka maleetti guddattee akka maleetti akka hin taanetti rakkataa guddataa jirti jechuudha saniif waan isin balleessaniif kaarsaa kafalu ilmaan teessanii jechuudha namni ilmoo dhalee qabu isintu warri badii isiniif haadha abbaadha garuu immoo kaarsaa guddaa kafalu ijoollee teessanii jechuudha saniif ijoollee teessan aarsaa kan kafalle yoo barbaadan yoo hanqafeetan wal jibbitanii waliin jiraachuu obsa waa hunda obsaan irra dabruudhaaf yaalii godhaan isiniin jira. Egaa daawwattoota keenya haasawa isinitti dheeressinee amma keessummoota yaamnetu jira keessummoonni yaamne immoo akkuma duraanitti nama muraasa qofa osoo hin taane nama hedduu yaamne jechuudha biyya guutuu walitti yaamne biyyi jirru tana maata tullee Oromoon biyya takka tageessu biyya tala jira waan ta'eef guututti waan takka osoo namni yaamne ka hafta illee rabbi dhiifama isin haa godhu warri dhuftanillee namni taphaan dhufne gaammaa'u kaganaa dhufuullee ni jira inshallah. Saniif gara qophii keenyatti keessummeessu dabarraa isii aruusitti teenyallee qopheessutti ka dabarru ta'a isin ammoo tujuu turtii muraasa booda walitti deebina hanga sun nagatti.
Oka gaa hordoftaa fi kabajamtoota keenya jechuudha akkuma argitan jechuudha wantoota sila barbaachisaa hundaa'u qopheeffannee jirra haala kanaan qopheeffannee jirra keessummoota keenya teenyee eegganna namoota jechuudha karaa hojii teessanii. Aywa. Akkuma agartan qopheessinee jirra asiin keenya jirra keessummoota keenya qeebaluu malee wanni takka kan hubaaf hin jirtu jechuudha hanga xumura sagantaa keenya nu baalu tura aruustitti teenyallee qopheessinee jirra miizota illee qopheessinee jirra miizota dhiiraatis yaaddoodhaaf. Hundi qophaa'ee jira. Akkuma daawwattootaa fi hordoftoota beektanitti gaa har'a kunoo ijaartii yaaddoo isaan waa qopheessineef jirru. Saniifuu akkasumatti waa hunda qopheessineef finnee jirra isiin nuwaaf amma isii fiduu yaana gaa karaa. Namuutu jechuudha. Dalagaa keenyaa. Bilqisaan aruusitti. Aruusitti nu fidda. Aruusitti shakkijima inni fudhu kan ta'e sila. Saniifuu namu kan. Tanummaa kijibaa sanu ta'e. Inni fudhu ta'e. Ani mushurraa ta'e akkamitti boo asii qopheesse qoy. Mushurraa ta'e akkamitti. Laa nama gateessuu rakkoon qabu adiidha. Gateessa. Adiidha. Gateessisaa jaallu namootaan gataayin witaanii rakkoon qabu jechuudha. Egaa akkuma agartan qophoofnee qophiin keenya karaa kana fakkaata waa hunda qophoofnee jirra keessummoota keenya jirra keessummoonni keenyas karaa jiranii gabbaree hulaa irraa bannee seensisuu qofa laannoo bakka takka namuutu dhufee jira jaalata taa'u jiran jechuudha nama ganaa manarraa dhufu eeguutti hin jirru namni hundi as dhufee jira hanga qopheessinee waa hunda teenya fujaayisiif goonuuf jenneeti sababa saniiti daawwat asiin fidin jechuudha keessummoota keenya kan dhufanii isaan as dhufnee wayita walitti deebinaa yeroo sanitti viidiyoo kun isin dheerachuu danda'a akka itti aanu wala garraa yoo viidiyoo kanarratti isiniif isin kan dheeratu taate viidiyoo itti aanu eeggadha. Masalama.